Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota wiirtuu miidiyaa irraa oduu sa'a kanaa isinitti himaa kan isinitti himu an Sooniyaa Muhammad. Itoophiyaan filannoowwan buufata doonii qabdu babal'isuuf biyyoota ollaa wajjin qindoominaan hojjetaa akka jirtu ibsite. Ministeerri geejjibaa fi loojistikii Itoophiyaa filannoowwan buufata doonii biyyattiin qabdu babal'isuuf biyyoota ollaa wajjin qindoominaan hojjechaa jiraachuu beeksise. Deetaa ministeera geejjibaa fi loojistikii Baaroo Hasan FBC waliin turtii taasisaniin Itoophiyaan biyyoota ollaa waliin dippiloomaasii siyaasaa fi diinagdee taasisuu itti fufuu dubbatan. Itoophiyaan tumsa biyyoota ollaa waliin qabdu cimsuu ishee bu'uuraalee misoomaa diriirsuu qormaatilee diinagdee fi siyaasaa waliin irraa aanuuf kan gargaaru ta'uu beeksisanii jiru. Rakkoo buufata doonii irratti mul'atu furuufis mootummaa Jibuutii waliin abbaa taayitaa tumsa waloo hundeessuuf hojiin xumuramaa jiraachuu beeksisanii jiru. Oduudhuma wal fakkaatuun dubbii himaan ministeera dhimma alaa ambaasaadar Nabiyyuu Tadlaa ibsa kaleessa laataniin dhimma kanaan mirkaneessanii jiru. Itoophiyaan ulaa galaanaa amansiisaa ta'e karaa seera qabeessaa fi nagaan argachuuf tattaaffii dippiloomaasii taasiftu cimsitee itti fufti jedhan. Keessattuu Itoophiyaan waldhabdeen mootummaa federaalaa Soomaaliyaa waliin uumameen hanga furmaata argatutti tattaaffii dippiloomaasii taasisaa jirtu akka itti fuftu ambaasaadar Nabiyyuu Tadlaa himuu Addis Standard gabaasee jira. Kilinikni hojjettoota biiroolee Oromiyaa banamuun tajaajila eegalee jira. Yoonaas Mangashaa akka itti aanutti isinitti hima. Kilinikii hojjettoota biiroolee naannoo Oromiyaa mooraa hojjettootaa Calcalitti argamutti banamuun hojii eegale. Kilinikichi tajaajila dhibee tasaa fi hordoffii yaalaa hojjettoota biiroolee Oromiyaaf akka kennu himamee jira. Hoogganaa ittaanaan biiroo fayyaa Oromiyaa Dr. Bushaa Barakoo dhibeewwan daddarboon ta'an facaatiin isaanii dhibbeentaan 50 ta'eera jedhanii dhibeewwan kunneen sirna yaala fayyaa fooyyessuudhaan ittisuuf ministeera fayyaatiin sagantaan qabamee hojjetamaa jiraachuu himan. Yeroo ammaa kana dhibeewwan daddarboo hin taane yookaan non communicable disease warri jedhaman yeroo ammaa kana prevalensiin isaanii yookaan facaatiin isaanii hawaasa keessatti jiru tokko haa ta'u namoonni baay'een gosa tokko qabu, namoonni baay'een gosa tokko lama qabu, namoonni baay'een gosa 3-4 bakka tokkotti qabu. Haa ta'u garuu akka waliigalaatti facaatiin laallamu naannoo parsantii 50 oliiti yeroo ammaa kana facaatiin jiru. Akka addunyaatti illee qorannoowwan garaagaraa akka biyya keenyaatti illee qorannoo agarsiisuun jecha. Kana jechuun lakkoofsi tokko yookaan prevalensiin yookaan facaatiin dhukkuba tokko parsantii 50 oli jechuun hammam miidhaa akkamii hawaasa irraan ga'uu akka danda'u beekuun hin danda'ama jecha. Namni baay'een yeroo ammaa namoota muraasa keessaa yoo fudhattan namoonni baay'een isaanii namni dhukkuba sukkaaraa hin qabne hin jiru. Namni dhukkuba dhiibbaa dhiigaa hin qabne hin jiru. Keessumattuu kaanseriidhaanis wal qabate, kaanserii fiixee gadaamessaatiinis wal qabate rakkoo gurguddaa facaatiin jiru baay'ee ol ka'aadha. Biiroon fayyaa Oromiyaas rakkoolee fayyaa hojjettoota bakka hojiirra jiranitti mudatu kanneen akka dhibeewwan tutturoo daddarboo hin taanee fi dhibeewwan balaa tasaa akkamiin miidhaa biraatiif utuu hin saaxilamin furuun akka danda'amu qoratee kilinika hojjettootaa banee jira jedhan. Kunis milkooma guddaa ta'uu himan. Dhibeewwan tutturoo yookaan dhibeewwan buleeyyii warri jennu non communicable disease warri jennu kuni bal'achaa dhufuunsaa rakkoo tokko ture jecha. Akkuma riisarchiin tokko rakkoo adda baasu kanaaf ka'umsa kan nu ta'e yookaan statement of problemiin kenna kan irratti xiyyeeffate tokkoffaa dhibeewwan tutturoon babal'achaa waan jiranuuf namni as keessatti du'ee jira baay'ee. Namni biiroolee naannoo Oromiyaa keessa jiran keessa odoo hojiirra jiru bakka hojii isaa tasa qabamee odoo yaala barbaachisaa ta'u yeroo gabaabaa keessatti hin argatin namoonni du'an ni jiru. Namoonni miidhaan irra ga'an ni jiru. Namoonni karaa gubbaatti kufan ni jiru. Namoota kana karaa kamiin lubbuu isaanii baraaruu dandeenya kan jedhu rakkoon guddaa yookaan problemiin adda bahe tokko rakkoon guddaan kana ture. Lammaffaa dhibeewwan yaalii tasaati. Gosa kamuu haa ta'u, dhibeewwan tutturoo alallee haa ta'u, dhibeewwan balaa tasaa karaa kamiinuu haa ta'u, tasa namni yoo qabame maal ta'uu qaba kan jedhu rakkoo adda bahe rakkoo lammaffaa. Rakkoolee kanneen giddu galeessa godhanne karaa kamiin hojjetaa keenya fayyaa isaa eegne tasa namni kamiyyuu dhaabbata fayyaa keessatti yookaan organizeeshinii isaa keessatti miidhaa biraatiif saaxilamuu akka hin qabne goone karaa kamiin hojjetaa onnate tokkoffaa hojjetaa onnate lammaffaa tajaajila onnate mataansaa hojjetaan onnate tajaajila onnate akka kennu karaa ittiin goonu jecha. Dr. Bushaan tajaajila yaalaa kennamus yaala sadarkaa kiliinikaatti daangaa ta'e ta'uu himanii fakkeenyaaf tajaajila hordoffii ulfaa dubartootaa dhibeewwan sakatta'insaa fi hordoffii akkasumas yaala dhibee tasaa har'arraa eegalee kiliinikichi kennu eegaluu isaatii kan himan. Sirna baniinsa kiliinikaa hojjettoota biiroolee Oromiyaa kanarratti hojjettoonni dhiigaa arjoomanii jiru.
TPLF waldhabbii fi walqoodiinsa hooggantoota olaanoo dhaabichaa osoo hin furin ariitiin koora taa'aa jiraachuu isaan rakkoo fi muddamni itti caaluu mala jedhan xiinxaltoonni. Yoonaas Mangashaa akkatti aanutti qindeeffatee jira. TPLF yeroo hooggansa olaanoo gidduutti wal qoqqoodinsi mudatetti koora waliigalaa 14ffaa gaggeessaa jira. Koora kana adda godhu raafama hooggantoota hammaate keessatti gaggeessuu isaatii jedhe BBC'n gabaasaatiin. TPLF oolchuu dhaadannoo jedhuun kan gaggeeffamaa jiru koorri kun hooggansi isaa bakka lamatti qoodameeti. Garee Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el hooggananii fi garee obbo Getaachoo Raddaa bulchaan yeroo naannichaa hoogganan gidduutti wal dhabdee guddaan mudateera. Obbo Getaachoo Raddaa dabalatee miseensonni koree gidduugaleessaa 17 irra caalaan bakka buutonni kibbaa fi kibba ba'aa aanaalee Tigraay akkasumas koomishiniin to'annoo paartichaa fi kutaaleen bulchiinsa magaalaa Maqalee akka hin hirmaanne himameera. TPLF raafama hooggansaa akkasii keessa yoo galu kan jalqabaa ta'uu baatus waraanaan booda kun mudachuun paartichi rakkoo hamaa keessa galuu agarsiisa. Mariin kun ammallee itti fufeera. Pireezidaantiin bulchiinsa naannichaa fi ittaanaan dura taa'aa paartichaa obbo Getaachoo Raddaa dabalatee miseensonni koree gidduugaleessaa 17 bakka bu'oota kutaalee Tigraay biroo wajjin yaa'ii kanarratti hirmaataan jiranii. Ofii TPLF yaa'ii hooggantoonni dhaabbatichaa olaanoof boordii filannoo biyyaalessaatiin fudhataman arganne taa'uuf maaliif ariifate kan jedhu irratti BBC'n hayyoota dubbiseera. Durataan paartichaa Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el yaa'icha irratti haasaa baniinsaa wayita taasisan TPLF waliigaltee Pretooriyaa mallatteesse seera qabeessummaa paartichaa haaluun waliigalticha cabsuudha. Kun uummata Tigraayis akka diinatti kennuutti ilaalamaa jedhanii turan. Akka Dabratsiyoon jedhanitti dhaabicha baraaruudhaaf yaa'icha taa'uu barbaachise. TPLF yaa'ii kana gaggeessuu irratti akkuma dhiibbaan keessootti cime ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahmadii fi dhaabbilee federaalaatiin mormiin isa mudateera. Dhimmi seera qabeessummaa dhaabichaas qormaata biraa ture. Qormaanni TPLF mudate seera qabeessummaa paartichaa laalchisee alarraa mudate qofa miti. Waldhabbii fi walqoodiinsa hooggantoota olaanoo dhaabbachaa osoo hin furin ariitiin kora taa'aa jiru. Waldhabdee bulchiinsa yeroo fi waajjira TPLF gidduutti hammaataa hordofee paartiin Itoophiyaa ganna 30tti dhiyaatuuf olaantummaa bulchaa ture kufuuf dhiyaatee kan jedhanis jiru. Maddeen hooggansa kana keessa beekan BBC Tigraayitti akka himanitti ajandaan uummataa gartuu lamaan wal dhabsiisuu hin jiru. Akka namni keessa beekaniif maqaan isaanii akka hin dhahamne gaafataman himanitti garaagarummaan kun irra caalaan aangoo irratti wal dhabuuf itti gaafatamaa waajjira TPLF obbo Alam Gabraawudii fi durataa ittaanaa paartichaa obbo Getaachoo Raddaarraa madde. Obbo Getaachoon pireezidaantii yeroo naannichaa ta'anii muudama hordofee mormiin dhalate waliigalteen Pretooriyaa mallattaa'uu booda sitti fufee. Koree giddugaleessaa TPLF'n pireezidaantiin naannichaa akka ta'an kan filataman obbo Getaachoon xalayaa ministeera muummee Dr. Abiyyi Ahmadiin bulchiinsa yeroo naannichaa ta'uun ifatti muudaman. Sana booda waajjirri TPLF hojii raawwachiiftuu diinaati, diinota, ergama diinaati, nugane jedhanii maqaa balleessaa akka turan keessa beekonni kunneen dubbatanii jiru. Obbo Getaachoo Raddaa kanaan dura walgahii caasaa paartichaa sadarkaa gadii waliin ta'an irratti maqaa nu balleessaa jechuun himatanii turanii buqqaatota deebisuu fi dhimmoota uummataa biroo irratti akka xiyyeeffatanii hin hojjenne gufuutti taa'amaa jiraachuus dubbatanii turan. Bulchiinsa naannichaa sadarkaa gadaanuu aanaaf ganda bira gahuu dadhabuu himatanii turan. Akka maddeen kunneen BBC'tti himanitti hooggantoota TPLF duraanii biroo irratti caasaa cimaa waan hin qabneef wanta barbaadan raawwachuu hin dandeenye. Keessa beektonni akka jedhanitti yeroo ta'e gareen walgahii gaggeessaa jiru garee obbo Getaachoo Raddaa faan hoogganamu akkuma bara 1993 yeroo qoqqoodinsi keessoo TPLF itti mudate sanatti maqaa gartuu qoodiinsaa jedhutti kennuudhaan paarticha keessaa baasuuf kan gaggeeffamaa jiru ta'uu himan. Kora gaggeessaa jiraniin keessoo paartichaa qulqulleessuu fi oolanii osoo hin buliin kan hojjetan ta'uunis ibsameera. Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el dhaaba keenya keessatti diina wal horee dagaage jechuun garee Getaachoo fa'aa ibsuun furmaanni kutanii gatuu furmaata tokkichaa jechuudhaan haasaa baniinsaa kora kanarratti dubbachuu isaaniitu himame. Akkasumas haaloo nutti qabataniiru jechuun Tamaajoor Shumii raayyaa ittisa biyyaa duraanii Jeneraal Tsaadiqaan Gabratinsaay ammoo haaluma kamiinuu gara aangootti akka hin dhufne duula irratti gaggeessaa jiraachuu maddeen BBC'tti himanii jiru. Waldhabdee gaggeessitoota naannichaa gidduutti mudate hordofee humni hidhatee gidduu galuu danda'a sodaan jedhu jiraatus taanaan pireezidaantii naannichaa fi hoogganaan humna nageenyaa naannichaa kan ta'an Jeneraal Taaddasaa Warradee garuu humni hidhatee dhimma siyaasaa keessa osoo hin galin hojii isaa baachuu qaba jechuun ibsa baasan. Haa ta'u malee ministeerri koominikeeshinii mootummaa federaalaa Laggasaa Tulluu fuula feesbuuk isaanii irratti TPLF waliigaltee
waliigaltee Pretoria cabsuudhaan yeroo sadaffaaf dogongora hojjeteera jedhan. Kun ammoo haalichi yoo ammaate garamitti geessuu danda'a yaaddoo jedhusi kaaseera. Walqoodinsa hooggantoota TPLF gidduutti mudate hordofee tarkaanfii mootummaan federaalaa fudhachuu danda'u irratti humni nageenyaa Tigraay ejjennoo akkamii fudhachuu danda'u kan jedhu beekuunis akka hin danda'amne BBC'n himeera. Kun ammoo gara wal dhabdee fi waraana marsaa biraatti geessuu danda'a sodaa jedhus fideera. Takaaroon hooggantoota TPLF gidduu ji'ootaaf ture amma ifa ta'e kun faayidaa uummata Tigraay dabarsee kan kennu miidhaa guddaa uummata Tigraay irra sababa waraanaan gahe kan hin bayyannachiifne miidhaa dinagdeef xiinsammuu keessaa akka isaan hin baafne kan godhu ta'uu qondaalli TPLF keessa beekan tokko himaniiru jedhee BBC'n gabaasaatiin. Walitti bu'iinsa arbootaa fi jiraattota irraa kan ka'e lubbuun namoota 16 fi arboota 7 darbuu Dawoon Arbaa Baabbilee beeksisee jira. Dabalata qabna. Dawoon Arbaa Baabbilee bara 1962 hundeeffamee fi iddoo jireenya mijataa arbootaa akkasumas bineensota bosonaa biroo ture. Rakkoolee itti hammaachaa dhufaniin rakkoo keessa erga galee bubbulee jira. Yeroo ji'a tokko keessatti arboonni dahicha keessaa 5 adamoo seeraan alaatiin ajjeefamanii jiru. Gama biraatiin arboonnis daangaa dawoo isaanii keessaa bahuun gara ooyiruu fi qe'ee jiraattota naannoo deemuun lubbuu namoota 5 galaafachuu isaanii himamee jira. Eegduu dahoo bineensota cimoo bara kanaa jedhamuun bara darbe keessa badhaasa idil addunyaa kan injifatte itti gaafatamtuun eegdota dahoo Arba Baabbilee Fatiyaa Usmaan miidhaan arbii namarraan gahuu fi namni arbarraan gahu baay'ee cimaadha hedduu nama yaaddeessa jechuun BBC'tti himte. Hoogganaan dawoo Arbaa Baabbilee obbo Tashitee Osoloo gama isaaniitiin yeroo ammaa arbi dawoo keessaa baqatee hawaasa keessa faca'ee jira. Kanaanis walitti bu'iinsi arbaa fi namaa daran babal'atee jira jedhanii jiru. Dawoon Arba Baabbilee akka lakkoofsa Itiyoophiyaa ji'a onkololeessaa bara 2016 keessa arboota isaa 5 harka namaan dhabee jira. Yeroo gabaabaa keessatti arbi 5 nu jalaa dhume. Arboonni kun kan du'an naannoo Somaalee aanaalee Mayyuu Muluqqee fi Baabbilee jedhaman keessatti jedhan obbo Tashitee Osoloo. Dabaluunis ilkee isaa baafachuuf ajjeesan. Ilkeen isaaniillee warra adamoo seeraan ala gaggeessaniin fudhatameera. Wanti kun dagatamee ture amma immoo yeroo gabaabaa keessatti babal'achaa dhufee jira jedhan. Namoonni arboota kanneen ajjeesan to'annoo seeraa jalallee kan hin oolle ta'uu kan himan hoogganichi ammatti qorannoon adeemsifamee akka jiruu fi yeroo gabaabaa keessatti to'annoo jala akka oolaniif akka hojjetamu himanii jiru. Adamoon seeraan ala dhaabbatee turee fi amma immoo bifa saffisa qabuun babal'achaa jiru isa yaaddeessu kan himan obbo Tashiteen haala kanaan yoo itti fufe yeroo gabaabaa keessatti arboota hedduu dhabuu akka danda'anis himanii jiru. Rakkoon dawoo Arba Baabbilee mudatee lubbuu namoota 16 fi arba 7 galaafachuu dawoon Arba Baabbilee beeksise. Hoogganaa dawoo kanaa kan ta'an obbo Baankii Budamoo bara kana dawoo Arba Baabbilee keessatti arba 7 fi namoota 16tu lubbuun darbe jechuun BBC'tti himanii jiru. Lafti dawoo Arbaa harki 75 ol qubannaa seeraan alaatii fi qonna seeraan alaatiif oolee jira jedhan obbo Baankii Budamoo. Arboonni jireenya isaaniitiif yeroo socho'an bakki jireenya isaanii namootaan waan weerarameef gara bakka jireenya ummataatti bobba'utu mul'ate kan jedhan hoogganichi. Kunis madda wal dhabdee arbaa fi nama gidduu akka ta'e himan. Bara 2016 kana keessatti namoota 16 irratti miidhaan lubbuu gahee jira. Kanarraa ka'uun namoonni tokko tokko miira keessa galuun kan biraan ammoo ilkee isaa barbaaduun arbi 7 miidhaan irra gahee du'aniiru jedhan. Rakkoon dahoo Arba Baabbilee mudate lubbuu namaa fi arbaa galaafachaa jira. Lakkoofsi namootaa fi arba lubbuun darbee kan baroota darbaniirra dabaluu kan himan obbo Baankiin sababni lakkoofsichi ol ka'eef dawoon Arba Baabbilee kallattii hundaanuu qubattoonni seeraan ala itti seenanii bosona mancaasanii qonnaaf oolchaa waan jiraniif jedhan. Yeroo ammaatti abbootii warraa 7,000 hanga 8,000 ta'an dawoo Arba Baabbilee keessa seeraan ala qubatanii akka jiran himanii jiru. Kana malees maddaawwan bishaanii arbi bishaan irraa dhugu goguu isaaniitiin arbi bishaan barbaacha dawoo keessa gara aanaalee ollaatti socho'aa turuu himan. Waan uumamaan dawoo ofii keessatti dur argataa ture amma mancaatiin bal'inaan waan gaggeeffameef burqaa fi laggeen inni fayyadamu jalaa waan gogeef jecha bakka jireenya ummataatti dhiibbaa geessisaa jira jedhan. Qubannaan seeraan alaa hammaatee jira.
Gaaga'ama lubbuu namootaa fi arbaaf kaka'umsa kan ta'e qubannaan seeraan alaa hammaatee jira. Gaaga'ama lubbuu namootaatii fi arbaa ka'umsa kan ta'e qubannaan seeraan alaa da'oo arba baabbilee keessatti hammaachuusaa obbo Baankiin himu. Rakkinichis ammatti babal'atee humna isaaniitii ol akka ta'es dubbatan. Yeroo ammaas lafa da'oo arba baabbilee kiiloomeetira iskweerii 6,982 bal'atu keessaa harki 75 ol qubannaa seeraan alaaf qonna seeraan alaatiif ooluu himan. Mootummaan kanaan dura uummanni bosona keessa qubatee akka bahu kallattii kaa'ee akka ture kan yaadachiisan hoogganichi murtichi qixaa sirriin akka hin raawwatamnes dubbatan. Dhimmi yeroo dhiyootii as yaaddeessaa ta'e immoo mancaatiin maashinaa gurguddaa deeggaramee raawwatamus akka ta'e obbo Baankiin himu. Bara kana baay'ee adda kan godhuu fi baay'ee sodaachisaa kan ta'e doozarii galchanii doozariidhaan mancaasuun kunis jalqabamee jira. Kunis da'oon kun yeroo gabaabaa keessatti akka dhabamuuf sababa ta'a jennee sodaa guddaa qabna jedhan. Gochaan kun aanaalee 3 baabbilee Fadisii fi baabbilee naannoo Somaalee keessatti kan argamu keessatti raawwatamuu kan himan hoogganichi ammatti qindoomina qaamolee garaagaraatiin gochichi akka dhaabbatu taasifamuu dubbatan. Qaamoleen mootummaa sadarkaan jiran dhimma ofii gochuun itti gaafatamummaa hojjechuu irratti hanqinni jiraachuu kan himan obbo Baankiin gochaa badii namoonni gaggeessan dhaabsisuuf abbummaadhaan hoogganuu dhabuun bal'inaan jira jedhan. Gabaasni kan BBC Afaan Oromooti. Dhibeen Maaree Jaldeessaa Impox yaaddoo fayyaa addunyaa ta'ee labsame. Margee Tasfaa akkatti aantu isinitti himti. Dhibeen Maaree Jaldeessaa Impox yaaddoo fayyaa addunyaa ta'ee labsame. Ibsa waa'ee suuraa Maareen Jaldeessaa namoota 100 keessaa 4 ajjeesaa jiraachuu qorannoon ibse. Dhaabbati fayyaa addunyaa WHO dhibeen Maaree Jaldeessaa kutaalee Afrikaa hedduu keessa faca'ee fayyaa addunyaaf yaaddoo ta'uu labse. Dhibeen akkaan tatamsa'uu fi maqaa Maaree Jaldeessaa yookaan Monkeypox jedhamuun beekamu kun jalqaba wayitaa Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo keessatti faca'uu eegalu yoo xiqqaatee namoota 450 ajjeeseera. Dhibeen kun yeroo ammaa giddu galeessaa fi baha Afrikaatti babal'ateera. Akkaataa nakaakuuwwan dhibee kanaa itti tatamsaa jiruu fi lubbuu namaa gaaga'amaa jiru irratti saayinsistootni guddoo yaadda'aniiru. Daayirekteerri olaanaan WHO Dr. Tedros Adhanom saffisni dhibeen kun ittiin Afrikaa keessaa fi Afrikaan alattis ba'ee tatamsa'aa jiru baay'ee nama yaaddessa jedhan. Tatamsa'ina dhibee kana hambisuuf lubbuu dhala namaa baraaruuf qindoominni addunyaa murteessaa fi dirqama jedhan Dr. Tedros. Dhibeen Maaree Jaldeessaa dhiyeenya irratti walxuxuqqaarraa nama qaba. Keessattuu yeroo saalqunnamtii raawwatan gogaan nama dhibee kanaan qabamee yoo isa fayyaa tuqe walitti dubbachuu fi dhiyeenya irratti hafuura walitti baafachuun karaa dhibeen kun ittiin tatamsa'uu isaan ijoodha jedhan. Wayita nama qabu mallattoo akka qufaatu namarratti mul'ata. Gogaan baay'ee madaa'ee miidhama. Akka qorannoon kun mul'isutti dhibeen kun namoota qabee 100 keessaa 4 ajjeesa. Gosoonni Maaree Jaldeessaa 2tu jiru. Kilad 1 fi Kilad 2 jedhamu. Maareen Jaldeessaa inni bara 2022 yaaddoo fayyaa ta'uunsaa labsame Kilad 2 ture. Inni haga tokko salphaa fi baay'ee kan tamsa'us hin turre. Inni alanaa garuu akkaan balaafamaadha. Kilad 1 kan jedhamu kun namoota tatamsa'ina isa jalqabaan qabaman keessaa 10 ajjeeseera. Fulbaana darbe keessa gosti vaayirasii dhibee kana tatamsaasu haaraan mul'ateera. Vaayirasii haaraan akkuma argamaa deemu hammeenyi dhibee kanaas ni dabala. Dhibeen kunis gara Kilad 1B'tti geeddarameera. Kun isa saffisaa fi baay'inaan faca'uu danda'udha. Saayintistiin tokko gosa kanaan akkaanamaa fi kan lubbuu namoota baay'ee galaafatu jechuun ibsee jira. Jalqaba bara kana erga dhibeen kun Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo keessatti yaaddoo ta'e irraa eegalee hanga ammaa namoota 13,700 achitti qabaman keessaa yoo xiqqaatee namoota 450 kan ta'an du'aniiru. Biyyoota Afrikaa kanneen akka Buruundii, Rippaabilika Afrikaa Giddugaleessaa, Keeniyaa fi Ruwaandaa keessattis argameera. Adoolessa bara 2022 dhibeen Maaree Jaldeessaa inni duraanii Kilad 2 jedhamu biyyoota addunyaa 100 keessatti babal'ateera. Biyyoota Awurooppaa fi Eeshiyaa muraasa keessatti dhibeen kun argamee ture. Akka dhaabbati fayyaa addunyaa jedhutti wayita sana dhibee kanaan namoota 87 qabaman keessaa 140 kan ta'an du'aniiru. Dhibeen kun nama kamuu qabuu danda'a. Garuu irra jireessaan namoota saala wal fakkaataa ta'anii wal quunnamtii saalaa waliin raawwatan qabuun beekama. Yeroo sana namoota miidhamoo ta'an talaaluudhaan tatamsa'inni dhibee kanaa hanga tokko to'atamee ture. Gabaasni kan BBCti.
Barruun namoota addunyaa irratti dhiibbaa uumaniif beekamtii laachuun beekamu Taayim dhalataa Itoophiyaa saamunaa wal'aansa kaansariiwwan gogaa garagaraatiif ta'uu malu hojjete. Heemaan Baqqalaa daa'ima cimaa bara 2024 yookaan Kid of the Year jechuun filate. Saayintistii ganna 15 biyya Ameerikaa kutaa bulchiinsaa Virgiiniyaa keessatti barataa kutaa 10ffaa kan ta'e Heemaan Baqqalaa saayinsii akkaataa kaansarii gogaa itti yaalamuu jijjiiruu danda'uudha jechuun barruu Taayimis isa jajee jira. Saamunaan ani hojjedhee milkaa'ee gaafa tokko waan nama ajaa'ibuudha jechuun Heemaan barruu Taayimisitti himee jira. Jalqaba qorannoo kana kan eegaleefis kaayyoo kana milkeessuuf jedheen bara 2023 yeroo umrii isaa 14 turetti Heemaan waldorgommii dhaabbanni 3M fi Discovery Education jedhamu qopheesse irratti daa'imman biroo 9 waliin dorgomuun saayintistii olaanaa tokkoffaa jedhamuun badhaasa doolaara 25,000 argachuun isaa ni yaadatama. Kabajamtoota daawwattoota wiirtuu miidiyaa oduu sa'aatii kanaaf isinitti himaa turre kan hanga ammaa daawwattanidha. Waan nu daawwattaniif galatoomaa.